Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufaa. Akkasuma guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadhee dhufeen jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin guyyaa har'aa immoo baankota keessaa baankii Hawaashiin biyyoota 6 qabadheen dhufeen jira jechuudha. Salphumatti karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaa biyyoota 20 karaa baankiitiin baankota keessa immoo akkuma jedhe baankii qacareen qabadhee dhufa. Guyyaarraa baankota keessa immoo baankii Hawaashiin biyyoota 6 qabadheen dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiltoota akkoo nagaa waaqayyoo isin dagannee nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii sirriitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaa fi haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanganumaatti caqasaa isiniin jenna jechuudha. Viidiyoon koo baay'ee gabaabaadha jechuudha. Yookaan baay'atee daqiiqaa 10 fi sekeendii 30 jechuudha. Baay'ee waan xiqqoo taatee fi yeroo baay'ee namatti fudhatu jechuudha. Salphumatti yeroo baay'ee namatti fudhatu jechuudha. Egaa kun immoo keessattuu warroota gara biyya keenyatti maallaqa isaanii ergatanii fi faayidaa guddaa qaba jechuudha. Keessattuu karaa itobilaakmaarketiin biyyoota 20 kana keessa biyya tokko yoo jiraattanii jechuudha. Tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef isin immoo amma qabdasaniin baay'ifattu jechuudha. Amma dallaalaadhaan meeqan oolee jechuurra isa isin erguun jechaadha. Meeqan oolee hin dabale moo hin qannasee jechuurra salphumatti viidiyoo kiyya keessa argachuun hin danda'ama jechuudha. Dabalees dabaleen jedha yoo qannases immoo qannaseen jedha jechuudha. Hani maaliif hin laala waan ta'eef ol bira qabeen laala. Kanaafuu salphumatti viidiyoo kiyya keessa argachuun hin danda'ama jechuudha. Amma dallaalaadhaan meeqan oolee hin qannase moo hin dabale itobilaakmaarket jechuurra viidiyoo kiyya keessa salphaatti argachuun hin danda'ama jechuudha. Tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef isin immoo hamma qabdasaniin baay'ifattu jechuudha. Kan karaa baankiitiin illee akkasuma karaa baankiitiin illee akkasuma jechuudha. Karaa baankiitiin illee biyyoota 6 kana keessa biyya tokko yoo jiraattanii hamma qabdasanii baay'ifattu jechuudha. Salphumatti karaa baankiitiin keessattuu beekamaadha. Itobilaakmaarket garuu qaqqacaramaa oola jechuudha. Asirratti itobilaakmaarketti kan biraa immoo kanaan jechuu barbaadu jechuudha. Isa hin dubbadhu kana isiniin ergu dallaalaan yookaan birii tokko yookaan birii 2 irratti qabataa jechuudha. Isiniin gaafattu fakkeenyaaf biriin Dubaay fakkeenyaaf diraamni guyyaa har'a meeqan oolee birii 46 fi saantiba 38 jechuudha. Dallaalaan kanaa isiniin ergu yookaan 45 fi saantiba 38 isin erga yookaan immoo 44 isin ergaa jechuudha. Kanaa isin erga malee akkuma inni dubbadhu kan isin ergamu. Fakkeenyaaf akkuma jedhe biriin Dubaay birii guyyaa har'a birii 46 jechuudha. Birii 46 isin ergu dallaala maaliif irratti qabachuu qabu? Ofii isaatis bu'aa irraa argate isinillee akkuma bu'aa irraa argattan fakkeenyaaf baankiidhaan yoo ergattamu itobilaakmaarketiin yoo ergattan caala. Itobilaakmaarketiin yoo ergattan irra caala jechuudha. Dallaan irree akkasuma bu'aa irraa argatu malee isiniin erguu jechuudha. Hundumaa yookaan birii 2 yookaan birii 1 irratti qabataa jechuudha. Fakkeenyaaf meeqan oolee jettanii gaafattan ammana isinii jedha. Ammana ana isinii ergee isiniin jedha. Eksaampilii fakkeenyaaf har'a guyyaa 46 oolee haa jennu 46 har'a amma fakkeenyaaf guyyaa har'aa ergattanii dallaalaadhaan meeqan na ergite jechuun fakkeenyaaf amma 46 dallaalaan garuu yookaan 45 yoo isinii erge akka birii tokko isin irratti qabate bartuu jechuudha. Salphumatti birii tokkicha irratti akka birii tokko isin irratti qabate jechuudha. Salphumatti akkas ta'a malee ani 46 isiniin jedhee 46 hin ergu. Innis maaliif faayidaa isaatiif ofii fayyadamee isinis fayyada waan ta'eef jechuudha. Salphumatti akkasii malee akkuma isin jedhu kana yeroo baay'ee na gaafatu. Kanaafuu dallaalaan irratti hin qabata. Kana bicha irree miti birii 20 keessa baafataa jechuudha. Birii 20 keessa fudhata. Immoo kan birii 20 jechuun kan yoonnooti jechuudha. Kan taaksii midhaamina birii 20 jechuudha. Dirhama 20 fakkeenyaaf warra Duubaay. Ergitees erguu baattees jechuudha. Warri irratti ergitanirree birii 20 keessa baafata dirhama. Immoo warri immoo manatti dhufee isinirraa fuudhurree akkasuma jechuudha. Salphumatti birii 20 fi isa irratti immoo isirratti qabachuu qaba. Yookaan birii tokkotti birii 2 qabata. Yookaan birii bakka birii 2 birii 1 isinirratti qabatu jechuudha. Dallaalonni akkasas isiniin zara malee akkuma dubbadhe kanatti isin hin erganii jechuudha. Egaa salphumatti biyyoota ni qabadhe dhufu akkuma beekamu kanneen akka Ameerikaan, doolaarii Kanaadaan, doolaarii Awustiraaliyaa, doolaarii Hooman Rehaala, Duubaa Dirhama, Saawud Arabiyaa, Riyaala, Kuweet Dinaara, Baareen Dinaara, Chaayinaa Yowaanii, Joordaan Dinaara, Paawundi Sterlingii, Yuuroo, Swiss Firaankii fi kan kana fakkaatanan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin kanneen akka Ameerikaan, doolaarii, Duubaa Dirhama, Saawud Arabiyaa, Riyaala, Paawundi Sterlingii, Yuuroo, Kanaadaa doolaariin qabadhee dhufee jira jechuudha. Hamma salphumatti guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a. Guyyaa har'aallee akkasuma jechuudha. Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha.
karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan guyyaa har'aa immoo dabalee jira jechuudha. Dhugaa dabalee jira jechuudha. Akka carraatee guyyaa kaleessaa hin hojjenne tuqqaalee namni jennee guyyaa har'aa immoo guyyaa dheengaddaatiin gaafa wal bira qabee ilaalu guyyaa har'aa dabalee jira jechuudha. Karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan jechaadha. Egaa Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 70 fi saantiba 29 jechuudha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin karaa baankiitiin baankii Awaashiin birrii 100 fi birrii 47 fi saantiba 60 kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 21 fi saantiba 56. Akkasuma immoo Kanaadaa doolaariin tokko karaa baankiitiin baankii Awaashiin birrii 100 fi birrii 6 fi saantiba 13. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 10 fi saantiba 89. Kan itti aanu Hoomarri haalli tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 42 fi saantiba 35. Duubaay dirhaamiin tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 46 fi saantiba 38. Akkasuma immoo Duubaay dirhaamiin karaa baankii Awaashiin birrii 43 fi saantiba 33. Kan itti aanu Saawud Arabiyaadha. Saawud Arabiyaa riyyaalli tokko karaa itoo blackmarket yookaan gabaa gurraachaan birrii 45 fi saantiba 35. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyyaalli tokko karaa baankiitiin baankii Awaashiin birrii 42 fi saantiba 40. Kan itti aanu Kuweet diinaarri tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 54 fi saantiba 77. Kan itti aanu Baareen diinaarri tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 51 fi saantiba 61. Chaayinaa Yuwaaniin tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 23 fi saantiba 89. Kan itti aanu Joordaan diinaarri tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 39 fi saantiba 91. Kan itti aanu Paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 26 fi saantiba 45. Akkasuma immoo Paawundi sterlingiin karaa baankiitiin baankii Awaashiin birrii 100 fi birrii 96 fi saantiba 18. Kan itti aanu Swiss Frankidha. Swiss Frankiin tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 13 fi saantiba 79. Koronaan tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 18 fi saantiba 12. Turkii liireen tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 05. Egyptian paawundiin tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 57. Kan itti aanu Yemen riyaalli tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 71. Israa'el shekeliin tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 51 fi saantiba 86. Kan itti aanu Hindiidha. Hindiyaa ruupeen tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 93. Paakistaan ruupeen tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 60 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 karaa baankiitiin baankota keessa immoo baankii Awaashiin miliyoonii 6 kana fakkaatu jechuudha. Egaa kan biraa immoo kana jechuu barbaadu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut jirtanii jechuudha. Keessattuu warroonni mana madaabii jirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaabii jirtan immoo diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Beerut yookaan limneen irree birriin biyya sanii paawundii jedhama jechuudha. Paawundii Beerut yookaan limneen paawundoota keessa waan baay'ee xiqqoo taateef isinillee doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira. Fakkeenyaaf doolaara 3 maqaa dhiyee jira jechuudha. Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhaman jira jechuudha. Sadan kana keessa isin kan fudhattani Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Hani maqaa sadan kana malee baay'eedha doolaariin baay'eetu jira. Akkuma paawundiin baay'een
doolaariin irra baay'eetu jira jechuudha. Haa ta'uyyuu malee isin doolaarota keessaa Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Isaan irraa eeggattu yookaan sassaabattu jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa har'aa warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneenii jechaadha. Karaa itti Black Market yookaan gabaa gurraacha yoo ergattan birrii 100 fi birrii 70 fi saantiima 29 jechuudha. Maaliif Ameerikaa doolaariin kana sharafamaa oolee jira waan ta'eef jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin immoo yoo ergattan baankota keessa immoo baankii Hawaashii yoo ergattanii jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut keessatti mana madaa'ii jirtanii jechaadha. Birrii 100 fi birrii 47 fi saantiima 60 jechuudha. Ameerikaa doolaariin kana ta'a waan ta'eef jechaadha guyyaa har'aa. Salphumatti Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut keessatti mana madaa'ii jirtanii Ameerikaa doolaarii ta'a malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kun har'a kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.